Wasarra nama sadi muafurtaane mubarakin biratti yoo argamnu ijoon as qaaman abbaa isa miidhe abbaa warshaa Suudaanin bakka jirutti bakka Suudiin jirutti teennee haasofne yoo haasofne jennu bakka bu'aan gara qunsulaa gaafii dhiyeesse fi imi mubarakki akkam ta'uu qaba mucaa fiigeen kuufin kanyaatiin kuufin katabateen kuufin miila kana dhabee jira akkam goona mee maal wayya jedhee Suudotaaf abbaa warshaatiif gaafii dhiyeessenaan abbaa warshaa kuni taqdiira waan rabbi nutti galche waan inni illee filannaa maleeti Suudaanin kunillee dogongora dhaqee itti bane kuni waan rabbi irraa tahee birrii mustashfaani cufaa waan mustashfaan gaafate nan kafala taani mubarak naasaamae waan rabbi itti galche mustashfaa kana bae yoo mootummaan teessise haawusha kiyya keessa teessee akkuma gidee fayyaa qabuutti tiraatiba isaa godhee yoo kanarraa ta'uu baate immoo biyya galchee waan danda'e gargaara malee kaasaa isaa kafalu tokkollee hin jiru. Andogongorri andalage hin jiru akkuma isa Suudaan illee nabira hojjetaa Suudaanitti warshaa kana itti kaase Suudaanin hukumaa harka jira waan godhu hin qabu yaada jedhu dhiyeesse. Hayyee eega akkas ta'ee jedheen nuti akkana mucaa daa'ima kana dhiibnu waan biraa sirran barbaannu miila isaa artifishaala akka dalayduuf miiluma isaa nu dalaysiisa artifishaala biyya hindiititti dalagama isa dalaysiisa fi waan jireenya isaa waan buriin ittiin jiraatu ummanni isaa isa haa gargaaru nuti ni gargaarra ati Suudiin warri rakkoon kun itti galte mustashfaa bichaa cufuun gayaa miti birrii artifishaalan dalagamu an haqa jira ka sirrillee ta'uu baate sirrillee ta'uu murtii miti haqa lafa jiru isinitti himuuf waan aslii dhugaa jirtu lafa kaayaa jedheefi as qaba achi qaba kan qabne dubbataa jira lagaa hayyee meeqa barbaachisa sila sabar meeqa barbaachisa sila birriin kun jennaan birrii Suudii 350 barbaachisa jennaan 350 barbaachisa yoo ittillee waan bar arabdichi jedhe waan arabdichaa fi bakka bu'aan nuuri nuqunsulaan bakka buuse kanatu kana talabe yookaan kana gaafate yoo inni gaafate maarree namichi uuma jedhe ani miskiina rabbitu natti galche danyalleen qabu waan kanan danda'u ka mustashfaa cufeetiniin kaani Suudaanin haa hammalu Suudaanin rakkoo kana kadhate mootummaan kafale muhakamaan kafale awwaan godhun qabu fursaa nuu kenna Suudaanin haa mari'atu jedhanii nu biraa deemanii Suudaanin achi jira asin deebine wanni amma jedhame suni waan amma Mubarak dubbatee jira waan hagana jedhamu waan namni karaa deeman kennu jechuun isaa sirrii waan akkana itti paaspoortii ittiin galu godhee fi masuufa biyyatti ergaa fi waan nama Mubarak tuquu yaalee tana tabiraati miti rabbi jedhee nu hadiisu waa wacini galchinaa fi biyya ofirraa galu rabbitu itti galchee jedhe kanammoo safaaran gara seeratti fudhatu jedhee muhakamaa waan godhe haa godhu jedhanii adda deemne amma immoo amriin haarufti tokko maaltu jira amriin haarufti waan taate achi garasii isinitti eegame har'a engadda wal geennee dhayne bakka jaroonni kun marri jiranitti Abdushakur Durataan community keenna jirutti teennee dubbii mucaa kana gaafa engadda akkana artifishaal haa dalagamuuf jenne arabdichi hin danda'u jedhe Suudaani hammala jedhe maal goonaa jedhanii taani malatan nuti Suudaan illee barbaannu araballee barbaannu qaxxitaa poolisii bira deemuu qabna mana poolisaa dhaquu qabna jedhanii murteessan nama itti lakkoofne Sheenajib dura itti Nuur kuni murteessanii adda dhaquutti murteessan adda dhaqanii wal qunnamaa ture wanni adda galaniin mucaa mustashfaanii bayan Nuur Sheenajib kunni mallatteessanii baasan immi isaa ala taa'ee hordofaa muhakamaa natsa Suudaanii gadi dhiise lakki mucaa luuti cite kana hagana kenni jedhe wanni bakka bu'oonni beeytun jiru wanni an beekun jiru gana murtii muhakamaa yookaan mana murtii jira manni murtii kun Suudaanii adaba waa fuudha fi waan irraan beekam waan asliif maal isa barbaachisa namicha isa murirraa maaltu dhufaa jiraan raag rimaa garaa jiru waan dhalatun beeyne safaran waan jala sarartee nutti himti nuti yoo gara jaarsummaatti sila mucaa kana wanni gargaaruu dandeenyu dhoogu tokko jedhe mucaan kun waraqaan qaba
waraqaan qabu jenne isa hin dhiifnu lammii Itoophiyaati lammii keenya waan godhuu dandeenyu ni goona ni hordofna akkanarraa fi dirqamsiifnee funyaan qabnee barbaaduuf akki mucaan kun itti galmaa'ee fi akki mucaan kun biyya kana ittiin seene waan nu daangessuuf nullee daangessu hamma deemnu qabna hamma dhaabbannu qabna mucaa kanani gargaarratti walii galanii faana bu'aa jiranii har'a safa poolis xaabiyaa dhaqanii akka Mubaarak bahu maqaa nama lamaatiin Sheen Nujib Jimmaatii fi Nuur Unsulaa ka bakka bu'e amma yaaddoon guddaan na qabateedha asitti ka Oromolleen beekuu qabdan ka amma nama 2,000 irratti isinitti himuu qabu anin na eekana amma isin mucaan kun mustashfaa turee jechuutu si yaachisaami yoo ala taa'anii yoo ala taa'anii hordofatan biyya kana waa marani beeytan namni keenya gide masibira gahe hidhii dhungatee booyee boochisa malee wal quban qabna gaafa mucaan kun gadi bahee jedh ara mustashfaa ta'a mukayyafa qaba mana gaarii keessa taa'aa su'uud irratti illee deemu haa namni illee akka fedhaa dhaqee gaafatuu dhabu malee riskii Mubaaraki Oromoo harkatti kufte amma mana Arabaatillee mustashfaallee gadi ba'aa jira akkamitti jiraata maaltu isa barbaachisa meeqa luka artifishaala dhiisa ani rifadhee jedhe an akka namaa sub abshir jechuu hin danda'u namni bor bilbila namarraan kaasu mucaa kana amma sa'aatii kana gadaa deemuu daqiiqa as seenee uffatti jiradhe wallahi Mubaarakiin bira dhaquuf qophiidha kadhaqee naman gaafanne waa hedduu haasa'uun gaarii miti wallahi ni rifadhe amma yoo ifaana dawwalanii gurbaan bawwedhaan waa meeqa mucaan kun waa meeqa barbaada alanatti adda nama jiraatu hin dandeenye mucaan kun nama isa barbaachisa horii isa barbaachisa tajaajila isa barbaachisa kanaafi wanni Mubaaraki isin harkatti kufte waan gara biraan qotina muhakamaan maal godha harka muhakama jirti harka mootummaa jirti kafalaa fi dhiisa fi mootummaa waan godhu beeka kunno Mubaarak gabbayee jennaan boru mucaan kun rakkatee boo'uun bor rakkatuun isaanaaf mana kira jira isa nama ol baasee darajaa gabbuusutu jira mucaan kun socho'uu hin danda'u biyya kana hagam tura sinigala bultii meeqatti rakkoon isaa kun furamee galagara haadha abbaa ofii rakkatullee biyya ofiitti rakkata amma ta dur caala rakkoo Mubaaraki isin irratti kufte anallee yeroo baay'ee biran argitanii amma biratti arguu dhabuu dandeettan kaleen muhakamaadha nama 3 nama 4 dhaqee gaafata yoo gadi bahee gurfaa takka kireesseef mana namaa kana kaseedee ba'u maali jedhan biyya Suudii namni hin beekne jira namni 3 4 bahee deebi'ee jennaan manni namaa ni caba sinigala eddoon inni amma jiraatu na yaachiftan marraa na yaachifti kanaafu qarqaarsa ariifachiisa fala ariifachiisa kunuunsa isa barbaachisa bakka mootummaa san nu bulcha laakiin amma Oromoon harka diriirsitee mucaa bareedaa fuundura keessanitti mucaa fiigeen quufin ka taphateen quufin kalafaa dhufa jiru kana faacufa jiru ka jennu kana miila dhabe kana gizeen isin sagalee taataniifillee amma gizeen isin gargaartanillee amma birrii meeqa isa barbaachisaan huduudan qabu sinigale waa yoo luka anta luka gana ta luka gaafa manni murtii biyya kana nagaa isa baasee kafaluu fi dhabe luka isaa dalaysiisa fi amma haala jireenya isaa osoo hin dubbanne odoo fala tokkoon kenne laayivii kana cufteen deemin abdii geedha taachoo sa'ati asiri irratti yoo ba'e mucaan kun waa hedduu nu gaafatam isa qubsiisunu nama amma asitti abshir obboleessa keenya jedhu booda nurraan kaafnetu jira wal beeyna nama meeqatu yoo andaqee suuraa achin argu maanu waamin dhuftee maanu fuudhin ana gattee maa deemte gajalee naan lolu jira achi dhaquu dadhabee gizaani makiinaa kiyya baasee beenzila baasee kootu waliin dhaynaa jedhu bilbilan kaasu yoo achitti na dharge na komatu dubbiin amma hamtu mucaan kun qara kabajaan jira hospitaala jira argatu nyaata dhabu rafa amma bakka siireesii jira amaana Oromoo namni 2,500 kun fala Mubaarakii keessa malee gadi baasaa jiru gadi baafamaa jira moo maanni baa jira inni yookaan adha yookaan boru fixamee jira waraqaan achi kennamee jira namni lama itti gaafatamummaa fudhatanii imma isaa ala taa'ee haa hordofatu muhakamaan fedhu waggaa fudhata fedhu ji'a fudhata maal tayaan hin beekamu waan mootummaa harka jiru jechuudha waa'ee lukkisaa cite sanaaf mana murtiitti deddeebi'uu achi taa'ee miti ala taa'ee hordofataadha yaadni kee borurra yookaan har'a baya mustashfaa yookaan borba
King Kamali wadu badan. King Kamal Abdaudin betuti. Abu Daud kan Isin Makka isaan Riyaadiin jiru imbaasii keessa hojjetu xabaqaanii yoo maatiin mubee ilaala geeffadha King Kamal yoo maatiin mubee achi wakiilinaanuu kennanii xabaqaadha imbaasiidha imbaasiin xabaqaa qaba falmee nama du'ee olitti maallaqa akkan irraa fuudhu dhibbatti hirkitanyaadha jedhan kunoo mubee isin ittiin himne mubee ittiin himne ati mubee yoo wal agarsiiseera imbaasii keessa hojjetu hunda beekaa Saudiitti isaan nama naannoo keenyaati. Kana maal jettu King Kamal? waa'een dhimma xabaqaatii fi waa'een amaan dubbataa jiru wal fakkaata. Ani dhimmi Mubaarakii birrii argataa dhabaa na yaachisu. Turus xabaqaallee ta'u. Xabaqaa malillee ta'u waa mootummaan qabatee safaaraan qabattee murtiirra gaya. Ani sanirraa na yaachifne leerralee dubbatuun barbaadu. Maaliif seerri wal gahe mana murtii gahe fedhu natsaa baasa. Fedhu birrii kennaaf muhakamatu qulqulleessaa baay'ee na yaachisu. Xabaqaallee bituu fi dandeenya. Laakiin amma waan na yaachisu akka Mubaarakitti jiraatu na yaachisaa jira. Mubaarak borbaya. Ammatti baastanii sin ummanni kun dhaga'uu qaba. Abdii. Eeyyan garri geessisu. Sagantaa qabaa nama hunda kanarratti. Gabaabsa. Amma qabu man laa. Eeyyan ila. King wantan kana si gaafataaruuf nama kuma nama 500 Allahn bayinaa dhaggeeffadha. Mucaa kan arra yookiin boru baasne jettee kaadamti ammati. Ituun akka tasaa laayifii kana galuu baadhe hin dhaga'an jirru jechuudha. Quban qabanis. Amma barsiisir amma geene getaa abdii getaachuu amma. Mubeenan jira, asiin jira, Aydar kunooti, tokkummaan kunooti warri laayifii kanarratti sooshaal influeensariin Jamaal Ibraahimii walansin barsiisa inshaallah yoo rabbi jedhee hin dubbatta jamsiin kenna. Amma arramoo boonu kan ba'u guyyaa lama qofatu jira kana ifa nuu godhe. Sana booda uummataaf gaafa dhiyeessa. Eessa geessinaan anaaf isinillee gaafidha. Dura mucaan kun dhaabnaan mustashfaa mana mootummaa hospitaala seenemi. Amma yaala isa barbaachisu nagahee jira. Mubaarak ba'uu qabaa. Takriira waraqaa barreessee jira doktorri isaa. Doktorri isaa. Akka shortaaf kennani shortaan immoo birrii mustashfallee kaasaa isallee kan jala bu'ee hordofu poolisii fi mana murtiiti mucaa keessan isin fudhadhaa.